ijoolleen sirba sirbituuni saayyaa ladii ulfinna keemisa qabeenya qaba kanatti raasanii gabataan kun kamooliidhaan. Marqatti guutanii dhumatu keessaa asumatti nyaachisanii gaafa dagoo Oromoon dagoo guddaa qaba gaafa dagoollee isatti marqanii dhadhaa itti buusanii tun ammoo horii aadaati tun ciicoo tun ammoo ciicoo xiqqoo jenna tun ammoo bulchumaa tunillee buqqee urgooti tun gabata jechuun horii guddaa akkasuma tun ammoo sabaree jenna tun ammoo kabookaati kuni kabooka itti buusanii. Kuni kabooka itti buusan jechuun kun ammoo bitoon kun akkanatti harka godhatama laakkaan kan marqatti jiru kan jechuun bareeda dubartii Oromootii fakkaachisa laakkaan asitti godhanna kun kan marqatti jiru kun ammoo akkana godhannee bakka isa barbaachisu jira hin sirbineena kan harka godhatanii akkanaan sirban jechuun kabale atu jira kan sirbinuun kun ammoo Oromoo xiqqoo jenna kun ammoo kabookaati. Booka jechuun kadamma itti baasanii dammaan kaayanii kun ammoo daadhii illee itti buusan jechuun kun ammoo Oromoo. Akkanatti bocama dur amma ammayyaa'ee akkanatti dhufe malee dur akkanatti bocame boraatii hawwataati. Hawwanni qofa osoo hin taane warri dhiiraanis ni boraafatu. Dur goofaree filatan waan ta'eef goofareen isaanii akka jalaa hin banne boraatii kana boraafatu jechuudha. Dur akkana ture kun ammoo guushoo jedhama gaafa looniiti. Guushoo kan ittiin sirbaman bocamee mooqan. Meeta ijoollee durbaati dubartiin Oromoo yeroo heerumtu meeta qubee itti hidhatanii quluu bunaatti sun buna aananiitiin dhugama kun ammoo meeta kana haawwanni godhattu durba godhata durba duudaa gaafa kadhatan qaadhima jechuun qaadhimni kun ijoollee durbaati gaafa isin qaadhimamtee gaafa isii kadhatanii jedhanii qaadhima kana mormatti godhanii gaafa isiin qaadhima kana mormaa qabaatte namaa kennamuun isiin beekamaa eenyullee isiin tuqu jechuun haga gaafa heerumtee mana abbaa manaa geettutti haxaaree qabdii jedhaniini kun ammoo killa dhadhaati gaafa heerum. Aanaan durees itti buufatu horii abbaan qabeenya Oromoo qabeenya qaba kanatti raasanii yoo raasanillee waan jedhan jira akkanatti yoo raaftu baate saayyaa ladii ulfinna keemisa kooti garii jedha raaftiini saayyaa haadheetanii marga heetoo jedhaa loowwan maleen jirtu leetoon namaa Oromoon horii jaalata. Kunoo kalaalaa jedhanii sanuu warqinaala meeshaa duraanii sirri itti ibsama amma kunoo karaa sootee jechuun ka booka aanan guddaa jechuun ka horii nama soodoma horii waraafama. Xiicoo tunillee xiicoo wanjalaa irra jirti kun ammoo ka carfii utuu hin taane kun ka dammi itti ba'u jechuudha dammi itti baasan damma gaafuraa kun okolee kanaan baasanii dhanii isatti kaayanii kun ammoo sabareen tuni maqaa addaa qabdi kobolaa jedhamti gizee jalqabaatiifis kun ammoo sabaree umsiisaati kun akkasuma sabaree lafaa baatee jenna maqaan illee addaa uumaa qabdi uumaan Oromoon urdutti sabaree uumaa jenna kun ammoo ka bookaati kuni ka daadhii bookaati burqee bookaati kun ammoo bottee kun daadhii itti buusanii isaa walitti Oromoon akkana wal baafti nama tokko hin taane onanii biifanii walitti biifanii fiixanii jedhanii feexaleemmanii ta'e jedhanii kun ammoo kallacha ka abbaan gadaa godhatu kun ammoo filaan kun ka dargaggeessi keenya mataatti suuqatee bareedaa godhu kun otteen tun marqaati.
مالي لما مالي جئت وجولت أن تثبتان ما إنه مرة سني بأجرا ونما بوشون أسربات بيتو درت سني ولين ناقبا خنواي ناقبا هنا قرصيزا كيف سجلت كانت تسبني سجلت كما كنا وجولت المصير أسربتوني جسك هم يانون آدا أورموتي كنا سربنا بوشو سرباتي ونما براتين نمني متى نساوي ترى نما متى دائما تنو جولت se amma tirasi minne matani sila fangaru akana borafatti bifa kanani unammo bas gadi tu qabdi dubarti oromo yo hori baate elmatu nisan gadi atti unille akkasuma amma sittammo kun kabala kahayata mulchani isan serbani akkasitti jiru warra qaalichaati qaalichaati unammo bonkon kuni kaadise hammayya heddulle dubartiin teenna daa'imman isii kamanarra argaartan kana kun uffattee jira qoloo aadaatitu jira qallee addaati jira kunoo akkuma isin argitan kana kun darbata kun midhoo kun ammoo dinqishee tuddoo re'ee kun forora kun callee addaati adda jalee jenna maqaa qaba bonkoon teenna akkana jira dubartiin teenna hin siggattu yoo kana uffatte ijoolleen teenna gisee akka addaatitti borri hin dha'u kun ammoo gontima okamutaa jenna ka ittiin goodan jechuu goodaa kanaaf akkanatti goodama. Farsi mewa. Tartari biran tartari koshiya mane gargari walun argahani. Tartari biran tartari koshiya mane gargari walun argahani. Randursee maqaan kiyyaa Milkii Boonsamoo jedhama. Mee gaheen Boonsamoo mi'eessuu aadaa kana akka har'a geette kana gochuu keessatti maali? Jalqaba irratti obbo Boonsamoo mi'eessoo jechuun barreessaa seenaa barsiisaa akkasumas qabsaa'aadha. Keessattuu aadaa, duudhaa, safuu, afaan kanarratti nama waan guddaa waan ammaan tana lafarratti argaa jirtan kana hunda nama hojjete tokko jechuudha. Isaan booda keessaa guuranii meeshaalee argitan uffata argitan kana iddoo garaagaraatti walitti qaban jedhama. Hagam dhugaadha? Dhugaa dubbachuu fi biyya kanaa fi ati gaafa akka sabaatitti gaafa ilaaltu namni aarsaa kafalee wareegame waaqa guutuu yoo jette afaan aadaa kanaaf immoo namni aarsaa kafalee aadaan kun akka hin banne akka hin cabne akka hin dhokanne gochuudhaan yeroo dheeraa xaarii bara dheeraa bifa barreeffamaatiin bifa viidiyoo garaagaraa waraabuutiin qindeessanii hawwalee siinqee abbootii gadaa kanneen walitti qindeessanii aarsaa jechuun aarsaa guddaa itti kaffalanii miilaan deemanii lafa godda meeqa bahanii baadiyyaa hunda lamaan deemanii sirriitti aadaa kana hunda isaa aadaa daa'imman irraa jalqabee haga dargaggeeyyii sirna gadaa sirna siinqee ateetee waan kana hunda bifa barreeffamaatiin bifa viidiyootiin walitti qabanii waan addaan tana ufafoo kanatti argaa jirru kana hunda sirriitti aarsaatti kaffalanii barreeffamaan kaahanii nu dhaachisanii jiranii jechuudha. Kuni gatii isaaniiti waan isaan itti xaaraa turan san jechuudha. Mee amma booda maal hojjechuuf deemtan? Kaayoo isa sangalmaan gahu maaltu hojjetama? Jechuun fakkeenyaa fi kitaabilee garaagaraa akka barraa'etu jira. Kitaabileen kunneen kitaaba Gadaambulii, Ateetee akkasumas Loga Oromoo Arsii, Madaala Sammuu fi falaasamoota garaagaraa kan barraa'anii lafa jiran jiru. Kitaabileen barraa'uuf laftaan illee jiru waa'ee aadaa irratti, waa'ee duudhaa irratti, siyaasa irratti, dinagdee irratti kan barraa'an kunniin hundinuu kitaabilee isaanii maxxansuu hin yaanna. Akkasumas immoo waan inni ammaan tana itti xaaree sadarkaa kanaan ga'e kana guddisnee gara guddisnee agarsiisuu barbaanna. Keessattuu immoo faawundeeshiniin yeroo isaan darban boqotan faawundeeshiniin dhaabama jedhamee ture. Faawundeeshinii sana agammaa waan jenne garuu sadarkaa faawundeeshiniititti waan kana guddifnee sadarkaa sanitti itti deemuu barbaanna jechuudha.
Oromoo.